itu Ziyasu tidak. Hatta rekam naci. Kalban itu sirni isaa osoo hin cabin duratti as taa'eeti iddoo kana ture jechuudha. Iddoo itti sekurtiin iddoon isaa ture kana ture keessa seenaa otaa. Itu galma ini sumseng dia, galma ini sene. Maal jetti? Kuni shalan-shalan ta ini tini dah betul. Lihat tidak betul. Shalan lihat tidak betul. Bisa kan? Hisap sana. Kunen pakai gitu ni tore. Sivil kuni kan ini kata ibidda loo fasochu inshallah to mason kan hira jiru dida deemani armataye ibiddi asi shidama armatti oo facha ture jechu wagalan kursiin kun loo makana harkan to kotte qabbanti sa qaama guutu hudduudhaan gurra gatteeseu akkalaal hudduudhaan qabbanti dhoyte duudhaanii akka seentuuf sibiilli wantoota famee jechuudha. Ammaa qabbanti isaa Allah. Qabbanti isaa akka guyyaa. Ammas armaan bakka qaamatti dhiqatamu jaa. Ninguun bakka qaamatti dhiqatu. Asii no odeeffannoo argaan kan nuti keenya hojiin nagahna. Asitti dhiqachuu ture. Bakka tiintuun bakka saamunaa kaayachuu ture. Waan itti dhiqatu. Shawara jechuudha. Yoo shawara armaan uraa jira. Ni cufan. Uraan qaba ture. Uraa qaba ture. Laal bakka bishaan baanii milikkata jire kanaawu. Kuni tokko. Kuni tokko. Memeretu ture. Armaan baanii damma galmahaan ta'e. Tole. Kan inni itti tumamaa ture. Bakka itti tumamu ture. Itti fannifamuu ture. Tun immoo tan gamanaa tun bakka ittiin barreeffama qabdu waa'ee lakkoofsa bara inni Haayila Sillaaseen itti godhaa ture. Jaarmayini bara kana dadhabduu dirqabii obsiinaa bararii hafuura baafattaa qubaddu wararii bareedduu wararii gaafadhuu na barii si hayyamtu fuudhii dirree dhawaateetti namoota bararii wahii siddaan mataa laatii gagorii dhaamsa biyyaas fuudhee samiirraan bararii gadamsoo fi habroo jiruu gubbaas madaa'e salaaman na jeheen bareedduu hararii. Dadhabduu dirqabii obsiinaa bararii hafuura baafattaa qubaddu wararii bareedduu wararis gaafadhuu na barii si hayyamtu fuudhii dirree dhawaateetti namoota bararii. Haa ta'u malee garuu Oromoon seenaa isii kunuunsuu hin dandeessu. Lijiyaasuun ilma Ahmad Aliitiisa? Ilma Mahammad Ali. Ilma warra Wallooti. So silaa seenaan kun mana biddeen itti godhan mana daabbootti godhan. As daabboo godhan as biddeen godhan. Mooticha Lijiyaasuuf jechuudha. Dhaqii gubbaa marii dabbaan mootii gara haadha gara mootii dura wal garaa. Mataa laatii nagorii dhaamsa biyyaa fuudhee samiirraan baranii. Kan keessa taa'ee warri waardiyoota isa taa'ee harma jalatti manni inni itti hidhamu immoo as jala bakka ittiin tutumamuu ture. Iddoo inni itti tumamu ture. Haadha gara mootii gurraa wal garaa.
amma iddoo giraawundiitti Iyyaasuun dhabee itti himamaa ture. Bishaan isatti as iddoo kanatti yaalamu asirra dhaabbatanii garafaa turan. Hidha goona hotta. Iyyaasuudha. Kanaaf Dalagame Iyyaasuudhaaf as bakka kana bishaan tuuseera. Akkuma biraa miti sababni calaqqisni eenyummaa isaa irratti Oromoo waan ta'eef qofa. Silaa Oromoon iddoo seenaa Iyyaasuu kana kunuunsu jabeessuu itti sonaadha. Doon baasee nama godhatu. Guddinni Harargee bahaa. Biyya bichuu qaba.